شوفوا خدامتنا، شوف خدامتنا سوت بالمطبخ. شوف يوم النحر، شوف كسرت بيتنا كله كسر. dhageettanii jirtan jechuudha waan namichi kun jedhu laalaa hojjettuu teenna waan isiin goote meeshaa caccabsitee akkanatti qumsaaxinee meeshaa caccabsitee deemtee jedhee viidiyoo dheeraadha irraa muree garuu jechuudha hojjetuun takka jechuudha waa isii miidhan malee biyya kamuu haa taatu zeegaa kamuu haa taatu waanuma barbaaddeeyyuu haa taatu jechuudha miidhamtu malee meeshaa isaanii tuyxu jechuudha namni kamuu kaddaaman kamiyyuu jechuudha meeshaa isaanii yoo mana isaaniitii baatu yoo rakkattee hin ta'in jechuudha hatta mana muluu qulqulleessitee biraa baati jechuudha garuu yoo isaan miidhaniitiin hin jiran tokko jechuudha hin jira namni wal caala jechuudha inni tokko sabareetuma sabri nama rabbiin obsa kenneef jechuudha waa hundattuu dhiisee miidhamuu fi isaaniis of keessa qaqqabeeffamaa callisa jechuudha garuu tokko immoo hin dandeettu jechuudha ijoolleen nam tokko akkuma namni fuulli isaa garagaraa amalli isaas obsi isaas garagara jechuudha nam tokko dafee obsa fixataa dafee abdii kutataa dafee miira keessa galee waa balleessaa ilaaha yookaan lubbuu fi balleessu takka yookaan lubbuu namaa balleessu takka jechuudha nam tokko obsan qabu sabrin qabu jechuudha na akkasii ijoolleen kenna yeroo baay'ee wannan isiniin dubbachaa ture waa'ee damoota keessanii irratti jechuudha mijattiin kunis kana kan gooti jechuudha waa'ee damoozesii kennuu fi didanii jechuudha hojiidhumaan isii gubuu hojiidhumaan kushiina keessa isii dhaabuu sa'a 24 jechuudha damoozesii seeraan hin kennan takka irraa muraa takka immoo jedhufu sii kennina jedha seeraan ala jechuudha akka ofii barbaadan mirga isii cunqursaa mirga ofii eegaa jechuudha keessattuu mirgaaf dirqama keessan beekuu qabdan jechuudha ijoolleen biyya namaa jirtan mirgaaf dirqama keessan beekuu qabdan biyya namaa keessa turuun dirqamaa miti biyya namaa keessa turteefi miti biyya namaa keessa warri biyya namaa turan waan afaan beekaniif waan akkasii ofirraa deebisuuf waan jedhuufaa jira inni sirriidhuma ta'ee jechuudha maaliif ati turtee turuu baattee ilaa hadha yoo dhufte jechuudha ati guyyaa dhufte sanarraa guyyaa kee lakkaayattee damooza kee gaafachuu mirga keeti mirga guutuu jechuudha mirga guutuu qabda jechuudha kanaaf mirgaa fi dirqama keessan beekan isin jedha ijoolleen hojii hojjechuun haga mana san keessa jirtan waan hojjedhaa isin jedhan hojjechuun dirqama keessanii akkasuma immoo damooza keessan jiini keessan gahee taanaan akka barbaadanitti afuu dhaabattanii qaanii tokko malee sodaa tokko malee jechuudha damooza kiyyanaa kenni jechuu yoo isiin ofiin beeyte isiniin kennine mirga keessan jechuudha ijoolleen tokko kayoo isiin ishii jetteen ammallee itti deebii gaafadha kan jettanii kan qaanfattanii tineen hadha bor oduba jettan guyyaatti tare ji'a tokkorra ji'a lamarra ji'a sadiititti kan deemu ni jira jechuudha kanaaf ijoolleen kenna waan akkanaa kanarraa of qusadhaa booda immoo miidhaa isinirraan gaa jechuudha waan akkanaa kun akka hadha birrii ji'a tokko sii kennuu hin dandeenye ka birrii ji'a lamaa sii kennuu hin dandeenye ati birrii ji'a lamaa sadii walirratti kuustee naa kennite jettee eeyida ati qaruutiin obboleettiin tiyya jechuudha of eeggadhu siin jedha ijoolleen kenna ka birriin ji'a tokko kennuun itti ulfaate akkamitti birrii ji'a lamaa naa kennite jedhi atummaa nuti ilmaama keessa galchiitiitti yaadin siin jedha kanaaf maallaqa keessan ergachuu baadhaa yeroof barbaadus baadhaa sinigalee ijoolleen tokko silaa ergachuu nadu walirra qabdeen haa kenniti jettanii warri akkasitti chilla jettanii bira dhiistan hin jira qabadhu maallaqa kee harkatti waan si mudatu hin beeytu yookaan boruu ofirra gasee darbitu yookaan kuftee miilli si caba yookaan harka si caba yookaan immoo isiinu amala si jijjiiratte yookaan ofirra gasee darbitu waan ta'eef gaafa san damooza kee qabattee gad darbamta waan ta'eef gizeen harka qabadhu siin jedha ijoolleen baay'ee waan akkanaarraa of eega eegas immoo deebitanii mataa of dhukkubsuu irra booyuu irra birrii naa kennuu didde jettanii isaan immoo ni beeytanii maallaqni isaan bara baay'ate taanaan mindatti mijaan birrii kuma takka sii kafalan tana isima tana jechuudha akka waan kuma dhibba sii kafalaniititti itti ulfaatti jechuudha yookaan akka waan bilaasha sii kennaniititti bakka isii bichatu itti mul'ata jechuudha guddatee
waan ofii shaayiif gatta'anii isaan sa'aatii takka keessatti baasan kas iji asii kennan sanuu lifaatii meeqa laffaatii mana isaanii keessatti halkanii guyyaa dhaabattee hojjettu tana isitu ulfaata jechuudha. Garuu isaan sa'aatii takka keessatti waan san caalu baasan jechuudha. Waan asii kennan san caala garuu isaan baasan sun garaa isaanii nyaattu. Garuu tasii kennan tun bakka injiraami hagoo itti ulfaata jechuudha. Hin beeytan hundumti keessanuu. Kanaaf ijoolleen kenna yoo damuuzni gahu yoo damuuza gaafattan wuxaa waradii meeqa keessa akka isin dabarsituun beeytan jechuudha. Kana gootee san gootee as qoshaashaadha achi qoshaashaadha kanan goone kana sirriin goone kana sirriin hojjanne siin jetti bakka gaafa san. Kanaaf ijoolleen kenna waan akkanaa irraa of eeggadha. Booda isinis miira keessa galtanii waan hin taane keessa seentanii meeshaa isaaniis haga balleessuu oduu hin gahin bifa aariitiin geessee maal jechuudha. Gizimaan damuuza keessa harka qabadha. Yaa ta'uun isiniin jedha ijoolleen kenna akkasii.